argee fi arsiin tun biiziidha. Uummanni biyya tana bilisoomsuuf qabsaa'u jiran xiqqaa guddaan isaaniiti. Tuunis uffii hojii jaarrabba gadaa itti uzuma sibira teessuu sii gale. Osati kubbara jirtu jaarrabba gadaa itti. Oggii jaalala qabsiisuu feete waaquu guutuu kana jee maarreen akkana jee usee jettee si dhageeffatti sii gale. Siin jaaladha oggii jetteen si boon raawus gaa khayrii nu gurra nu baqaysinii siin jedhe. Waa'ee qabsaa'aa isa itti jedhan. Jarri qabsaa'ota sii galee qabsaa'ota. Qabsuuf dhiifne isaanii garuu jaalala sirri beeka sii gale. Jaalalli isaanii limiitii waan qabduuf Harargee fa'aa oggii hojii jiraattu sa'aatiif dura kaa'u qabda. Sa'aatul rabbaq sa'aatul nasbaq jedhanii sa'a isaan si dhiitanii jira. Sa'aatul rasbaq sa'aatul mee sanirra nu deebi sa'aatul maal jette sa? Haza wa sa'aatul rabbaq sa'aatul nasbaq si galee. Sa'aatul nasbaq jechuun sa'a isiin shiishaa harkiftee afaan kaayyattee raahaa gootee hojjan shaayirra kaattee ciisuu feetu ati yoo wannaan deddeemte a'uuzu billaahi mina shayxaani rajiim jette. Sa'aatul maal jedhama jettee inni kun? Nasbaq? Sa'aatul nasbaq jedhaniin gale. Kana keessa bashannanaa jira. Sa'aatul rabbaq oggii jedhan rabbitti aansitee akka jaarsa kee waan hedduu jaalattuuf jecha oggii salaatee booda ayyamni siif godhamaa jechuudha. Kanaaf dhiironni kenna sa'aatul rabbaqii fayyadamaa. Ta'arsiituun ammoo dhiyoo tana arsii fi Harargee wal fuudhaniiti asitti qiyaamaan nu qabatte mijiyyoo geeffattanii numa jettiin. Geeffattanii naafi eenyu geeffate intala haadha roona qofaatti jira jechuun qabballa si Sila geeffattee jechuun irra ture laa geeffattee. Inni nama tokkotti beeka. Jarri keenya kabaja. Geeffattanii yoo jedhan nama hedduudha si galee asuma warree Harargee Oromoo ofirraa eega. Geeffattanii injiinaa geeffattee boo jeen si galee. Yaa geeffattanii ogguu jedhanii gurmuu biras geeffattanii maqaa kabajaati bara. Hai geeffattanii nama hedduudha bannu biratti nama 4 fi 5 fa'a. Ya, lama fi sanaa ol. Wantu maniire? Kabalatti gaddiise eenyuutu na dura situ gejeeni. Isinumaaniin jechaa jira bara jetteen. Subhanallah. Dhageettan gaa warri dhiyeenya wal fuutan barnoota kana fudhadha. Ajaa'iba. Indira biyya afaan biyya yaani bar hedduu jireenyuma biyya ormaa kanatti wal barsiise malee loqoda waliin beeku uummanni akka gaariitti haaraa qawli dhufe. Bolla mucaan hin geeffattanii oggisiin jettuun isa xumurattee jechuudha si galee maanaa naayatoota kanaa. Mucaan hin geeffanne jeetuma waan mucaan ganama bar lukataan ichii fuudhan ta'a mucaan du'eesi. Isiin gahee firraa dhaabii jechuun naafis gahee siifis gahee dhaabii jechuun wanni limiitii qabdi si gala. Geeffattanii jettee. Geeffattanii jechuun meeshaa achi geessitanii ichii fuutanii jechuudha malee xumurattee jechuu qabdi sila. Xumurattee jechuu qabdi. Fixattee jechuu qabdi gala. Geeffattanii jennaan isin bakka wayii waan fiduutti geessu jiru. Meeshaa wayii geessa jeeti eegu jira inni waa'ee kanaa guban qabu oofuu malee. Gala. Yaa geeffattee jedhi yammaachaa. Bareedduu ungana keenyaa wayita gara biraa dha. Waan san irra nu deebiillee waan jedhanii walloo irra guddaa sii furgeessan akka weelkaa qoraasanii ana sii qoraafte oggee ati mana hin jirre sii gala. Walloo akka ulfaa'uu diddeeti mucaan isiin if qoraasu jirti oggii inni manaa bahu oggii inni ol deebu isiin aarri kun akka mana garagalchu jahay. Daawwanni ati ulfaa'uu diddeef waan inni halkan sirna qaabulu ati guyya gubaa ol ta'ee kabbala. Waan halkan sirna qaabulu halkan gubaa ol ta'ee guyyaa gubdee.
Eeshi. Mana yaatota kana akkana yaa'u.